Ijaaf gurra dur dubbii dhugaa dhaga'uuf qucuu mannee VOA dhaggeeffannaa sagalee namoof jaalanneefaa gurra qeensinee caqasnaa. Innuu gaafii ni bada ish jedha waa jala kaa'anii dhiisneet waa'ee misoomaa laallaa guyyaa qeerroof qarreen hiriira ba'anii. Achi oolee bubbulee dhufan Oromiyaa keessa gaallabu inni sa'a 24 guutuu dhugaa Oromoo lallabu. Inni daawwitii eenyummaa yaada qorqalbiin daawwatan inni oduunsaa coramuun keettoo qolachuuf kaawwatan. Biyya dafqa xuruursuuf miti argama dhaabbatee waan Oromoon barbaadu akkuma qaalluu tokko tokkoon dubbate. Akkuma paastarii fi xabalaa akkuma quraanaa fi lallabaa bayi Oromiyaa keessa jedhee gantuu barbadeessa. Yaa OMN atumti quxuuxxifattee mormitee qe'ee shirxaxxuu horfitee akkamsitti dhaadatama dhugaan keessa akkamiin haqama. Lafa Oromoof dhaabachuun uummata Oromoon dhaadattee hudhamaaf bokoka lammii basak gootee bulgaafattee dhoostee tattaraartee dubbii baraaf awwaalame hogongoltee seecaatee nama sabaan abaarame saaxiltee lafa naqxee nyaattuu gantuu jibbamtuu ashaartee hunkurtee jara garaaf dhiibamtu tulluu tuullaa hammeenyaa xaxxuu goltuu nageenyaa ilmaan soorattuu raqaa sanyii awwaaltuu haqaa barsitu nurraa gombisee hallayyaa qileetti ishii hambisee. Ergasii dhalataan abidda ta'ee gootomee jaba baasee dubbate manni ergamtuu kaadireef kaabinees ergasii cincee gaaziidhaan gubate. Ergasii kutattuun ijoollee keenyaa Oromiyaa bakka mara guutte ija nyaattee barri jibbe waliin mormii mormatti waluute. Odeessituuf ergamtuun gandaa ergasii cabdee rom'uun kirkirte mana jireenyaaf lafa hojii ishii bakkee biraattu jijjiirte. Qeerroon gamanaatu qabnaan gamasii bookkisee baroode tokkummaa keenyaan bishaan ta'e ergasii gabroonfataa nu hadoode. Marree simitiiree abbaan qabsoo abbaan qalbii abbaan nabsoo utuu ati hin jirre qeerroon of yaada taare gabaaf geejiba lagatee mirga saayyuu gaafa taare. Maafan awwaalee dhoksa nan dubbadha ol kaasee kokeetti sana rakkate tokko tokkoon gad yaasee asii Shaashamannee Arsii lixaa achiin gara Roobee Baalee qeerroof qarree xiiqomsuun eenyutoo OMN'n caale. Naqamte baha Wallaggaa Amboo lixa Shawaa utuu OMN'n hin jirre Fincillee Diddaa Dhowaa. Qeerroon Nagallee Booranaa Gujii qarree Naggaaroo Jimmaaf Shaambuu Horroo Guduruu odeeffannoo OMN'n miti kan inni gantuuf goomattuu hunkuru. Bishooftu Shawaa bahaa Dadar Harargee bahaa Gimbii Wallagga lixaa Ciroo Harargee lixaa Bulee Horaa Boorana Dambidolloo Qeellam Wallaggaa utuu OMN'n hin jirre Oromoon akkanaan akkamitti wal argaa. Ijoolleen naannawaa Finfinnee Buraayyuu fi Sabbataa Sulultaa Laga Xaafoo Sandaafaa fi Hoolotaa Waliso Shawaa Kibba lixaa ijoolleen Fiichee Shawaa Kaabaa utuu OMN'n hin qarre alaabaa mirmirsee eenyu Finfinnee keessa dhaaba. Qeerroo ciniinnataaf onnataa sadu'aaf garaa kutate mormee fincilee diduu fi sajjennoo cimsate isa dhagaadhaan lolu warra abidda baattu hawaasa funaanuudhaaf warra daandii rakkaattu. Biyyi koo ciramteen hiramtu gonkumaa qaamaa mormatti citeen du'ee reeffi koo argama jedhee goota jadiimessee tokkummaan nyaapha loluuf bobba'u qe'ee warra koo jechuun dhiigaa mar'immaan lola'u lafee lammiisaatiif lafeesaa sabboobeessu dhiiga isaatti gabbaree sanjifannoo galmeessu. OMN mitiire yaajamaa kan leenjisee bobbaase bitamtuuf jala deemtuu kan tumeeshii albaase. OMN mitiire OMN miidiyaa koo si dubbate sagalee koo ukkaamsame isa har'a ifoomsame. OMN yaa miidiyaa situ argee dhibee kiyyaa situ falmee falma sirrii narraa cirte dabaaf sharrii. Maqaa kee yoo waamani arrabaaf salphaa fakkaata dhoksaa qonfortee baastuun ni soba malee martuu siraa jeffata. Saba guddaaf afaan ta'uun adii gidduudha aadaa leellistee Oromummaa dhugaa barsiisuun dhaloota qabsoo leenjistee. Sagaltama si dararraan sagal qofa hiraartee
qabsoo hadhaa geggeessuun biyya aangootti baaste dhukaatuu koo xiyya agarsiistuu xurree daandii haqaa haqa sabaaf sablammii tiksuun kan eegsiste maqaa oolmaa guddaa nuuf oolte oolmaa namni hin deebisne OMN ulfaadhu dhugaa keen hime malee an darbees leellisne sabni naan miidhagaa